السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجازرتني ورفتك يا جارتنا فيك يا بجمع أكم جرتنا فيا كيسني على من لسانا مي كيسن نجاشين جتة. إيجار رانتنا ديفيد فيك جرا ورفتك يا سن رباب بدي جرا هارا وان هارا وهي وان بايتا كباب بدي ده تيجا بدي فيك جرا. أجر ما فيديو كانت تناول إنتبه لايك شير يقولوا هندعتنا هاسا سوتين إيرسو. Osoo gara viidiyootti hin deemin dura Oroonni chaanala kanaaf haaraa wataatan subscribe gochuudhaan maatii kee akka taatan kabajaan isin gaafadha. Oroonni jalqaba irraa na hordofaa jirtan immoo ta'u akkasumas laayik godhaa jirtan yaada babbareedaa na barreessaa jirtan fadha galatoomaa isin jaaladha isin kabaja isin jecha diqqoo sa'aatii illee gara galgala deemaa jira. Kallattiin gara viidiyootti deemna turtii gaarii qabaadha. Hordoftoonni akkuma argaa jirtan kana kun dhiiraa fi dubaraaf naan jechuudha. Kanaaf kun akkasumatti as jira kopheellee kunuun asitti immoo kan mucattiiti. Egaa tokkoon isaa isinitti agarsiisuudha. Maashaallah tabarakallah uumaan hambisne. Kanaaf isin agarummaatti na waliin turuu hin dagatina. Kana fakkaata. Egaa kopheewwan kunniin jechuudha. Kophee aynaa hedduutu jira. Kopheen kun kan amma jiru keessaa baay'ee takka bareedaa fi isa orijinaal ta'e jechuudha kan jiru. Egaa hordoftoota kiyyaa kopheen kun akkuma argaa jirtan kana kophee baay'ee takka bareedaa ta'ee fi hedduu takka kwaalitii ta'edha. Akkuma argaa jirtan kan namoonni meeshaa nagaa gaafatanii meeshaa ijoollee jechuudha uffata ijoollee tuuttaa garaagaraa wanni martuu jira jechuudha bitatuu barbaadan kophee kana qarshii 2000 bitee haga qarshii 1500 qarshii 1200 jira isa bareeda ka ta'e jechuun 2000 bitee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa itti aansee kootii kana jechuudha. Kootiin kuni kootii kwaalitii waa hundaanuu jechuudha tanaan durallee bitee jira. Halluun isaa kun baay'ee takkanatti tolee diimaa miti qe'ee bunniidha jechuudha. Hotti balaqqeesse malee kun diimaa miti bunni jechuudha. Diimaa qe'ee bunni isa jedhan sani. Egaa ziippii qaba qulfii qaba akkuma argitan garaa isaa keessi koonfartii bakka baay'ee namatti tola lallaafaa kana ta'e keessa shaamaa tokko jira feekiin jechuudha. Koofiyaan isaa kun hoo barbaadan irraa baasanii kaa'atuu danda'anii gizee qorraa itti deeffachuu danda'an jechuudha. Maashaallah tabaarakallaa. Egaa ijoollee teessanii waan babbareedaa fi waan bakka akka ijoollee xiyyaatitti sanii olitti itti yaadee isinii bituu danda'a jechuudha namoonni barbaadan. Karaa WhatsApptiin na dubbisuu dandeettan. Kootiin kun akkuma gizee kamuu qarshii 2000 kan kwaalitiin isaa gadi bu'ee qarshii 1500 illee jira jechuudha. Akkasiin jira hordoftoota kiyyaa gadhuma viidiyoo kanatti ni waliin tura. Laayikii sheerii gochuuf hin dagatinaa isiniin jedha akkuma baratame yaada keessanillee barreessa. Itti aansee asitti immoo qamisii bitee hin jira. Maashaallah tabaarakallaa qamisiin ijoollee shamarraniif ta'u keessattuu baay'ee takka hedduu namatti tottolutu jira jechuudha. Qamisii tanaan duras bitee jira. Tunis sanyii saniin taatee carqiin isii laaftuudha tana. Maashaallah tabarakallah kun qabattoo qabdi boorsallee ka carqi qabdi gubbaa isii agartanii bakka baay'ee babbareeda qamisiin ijoollee tunniin tajirtu tabirallee baay'een babbareedatu jira jechuudha. Qamisiin tun amma fakkeenyaaf waggaa 5 irraa kaastee waggaa 13 ni uffisti jedha waan irratti bareeda jechuudha. Itti akka diqqaatu siin barbaanne daa'ima waggaa 11tiif naan jette waan ta'eef haga waggaa 13 ni uffisti jechuudha. Qamisiin tuni kunoo gabarii sadii moo meeqaf jalaa qabdi kadikkoo qamisiin illee buufachi godhuuf keessaa qabdi. Qamisiiwwan tuukkiin tam akkana taatee tashaamaa takkiin jirti gatiin isii ni qannasti jechuudha. Tuni garuu carqi jallisiitun carqooma jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota kiyya akkasinitti tolu abdiin qaba waan ijoollee uffata ijoollee bituun baay'ee takka na gammachiisa dhugaa dubbachuun maaliif gammachuu isaanii isa waan beekuuf jechuudha argee qamisiin qarshii 2800 bitee fi jira hordoftoota kiyya itti aansee waan xiqqoo tan ofumaa itti dabaleefanii haga maallaqni isii eegaga'ee waan ijoolleef barbaachisu akkuma ijoollee xiyyaa bitutti ofii kiyyaa taayitii shamarran keessattuu taayitii baay'ee takka barbaachisaa kunoo taayitii tanallee bitee fi jira furdoodha. Qarshii 280 bitee fi jira jechuudha taayitii isa guddoo tana. Itti aansee immoo kunoo paantiiwwan tanallee firee lamatti bitee fi qarshii 100 firee lama bitee fi jira jechuun kanneen nan ofumaa itti dabaleef ni barbaachisa keessatti warri ijoollee didiqqoo qabdan sakurumaa tanallee firee lama dabaleef itti jira dirqama jechuudha uffata keessaa bituun fi baay'ee takka dirqama. Isiniin jedha hordoftoota kiyyaa asitti immoo shaarbii bitee fi ijaabni diqqoo isii itti gabaabbata waggaa 11 jechuun diqqoo itti gabaabbata ijaabni babal'aan hin jiru. Kanaaf shaarbii bitee fi iskarbii jechuudha kama uffatamu. Isa kana kunoo halluu isaa immoo beekaatumaan kana bitee akkan balaqqeessine piinkii jechuudha. Halluun isaa maashaallah bareedooyti. Piinkii carqii illaaftillee baay'ee nama waan boggee baay'ee jechuun garmalee boggeellee miti. Wattiin immoo magaalaa waan taateef suuraa na ergitee turte irraa deema jedhee kana biteef jechuudha. Hordoftooti kee qamisii wajjin hijaaba bitaaf jedha hijaabni sun immoo itti dhiqqaatti jedheetumaan kana bitee fi carqii laafaa waan ta'eef shaarbii kana qarshii 600 bitee fi isa bal'aadha.
akkan isin jedha zagur majabirri 25 firee lama caammaa qarshii 2000 isin jedheetin jira itti aansee kadhiiraa kanatti isin dabarsaa kadhiiraa kanallee kunoo kophee keessaa kopheen gosa hedduu jira haga qarshii 700 jira jechuudha ka torbaan booda addaan baba'u kun isa kwaalitiidha qarshii 1800 bitee kophee jechuudha itti aansee as biratti shaamizii bitee fi jira kunoo shaamizii tana 450 bitee fi jira hin baasonni keessaa isi itti aansee ammallee tam akkasii harkoo gurtii jechuudha kuno mul'atti jedhee yaada qarshii 350 bitee fi jira tana kuno maashaallah baay'ee takka bareeda shaamiziiwwan tunniini kwaalitiidha jechuudha xamma kana taate tacarqoomni si garaagarummaa qabu ni jirti tana 350 bitee fi jira egaa haga birrin isii ga'e jechuudha itti daddabalee bitee fi maashaallah tabarakallah ijoollee bakka jechuun ijoollee waa bittan akkam akkasiin gammadu ni beektan jedhee yaada nufi kiyyarraa waan beekuuf bakka haga dandeetta akka itti daddabalee biteef waan isiin naan jetterraa kootii tanallee bitee fi jira kan mucaati jechuudha kuno kootii tana baay'ee jaalatti ijoolleen dhiiraa wannootaniin taasirraa iftutanniin baay'ee takka jaalatti kuno akkuma argaa jirtan kana suuraa kana qabu kootii baay'ee takka kwaalitii taatee isin jedha hordoftoota kiyyaa kootiin tun qarshii 1000 isin takka jechuudha kwaalitiidha beekaata tana fakkaatte hir'istuu ni jigatiin qannasu ni jira isum wajjin surree kunoo kanatti surree namoonni akkasuma ijoolleef meeshaan ajajjan surree uffata ijoollee kanneen keessattuu kadhiira lakkoofsa surree yoo hin beekin osoo gimmiti man bitanii way jechuudha amma haati meeshaa kana lakkoofsa 30 naan jette daa'ima waggaa 9titti lakkoofsa 30 akkuma ta'ee ittiin ta'u jechuudha hundaafuu ani ta'a jedhee kaayade isin tun ni taate jedheeti yaada inshallah yoo itti bal'atte malee ittiin dhiphattu itti dheeratte jalaan irraa ol qannasuu danda'an qarshii 950 bitee fi jira surreessanii kun akkanuma garuma garatti bitee ol irratti hin jiru egaa akkan isin jedha hordoftoota kiyyaa maal jechuu barbaadeeti surree lakkoofsa 30 naan jette garuu isin ani gaafadhee anam daa'imti jalqaba waggaa 7 isirra diqooma jira jechuudha kanaaf hin ta'u kan ammoo fedhii mikiyyaan itti dabalee fi kun maashaallah tabarakallah surreen kanallee baay'ee takka jaalatti ijoollee waan ta'eef kiisii qaba gamana duubaa qaba afoo qaba kana lakkoofsa 26 itti biteef kunuyyuu irra beekaatuma biteef jechuudha isin 30 naan jettee mi 30 sun ittiin ta'u lakkoofsa 26 dabalataan biteef beeka surree lammataa kana ka duraa sun diqqoo kana gadi kan ammoo 26 biteef beekaatuma san uffatee yoo kun irra dha'ellee diqqoo turuu danda'a kunoo hidhannaa qaba laastikii hidhamuun isaa jara luka jala laastikii qaba surreen kun baay'ee takka bareeda reenjeriin kun ni beekama qarshii 1000 bite isaa taansee mootu kunoo uffata keessaa tanallee firee lama bitee fin jira haati ijoollee tanas akka itti gammaddu abdiin qaba ijoolleen akka itti gammaddu mata akka shakkii hin qabu jechuudha hordoftoota kiyyaa isinitti illee laayik sheer gochuu hin dagatinaa isaan dhiisee haadhumu bishaaniif malitti haadhumu jedhan sila akkasillee jedhani maashaallah tabarakallah kana fakkaata jechuudha uffanni ijoollee tanii bite kaalsiin ni jira kaalsiin as biratti kaalsii bitee fi jira isiif garuu kaalsii hin binnee fi wallahi nattunne jiru nooltu ni dagadhe beektanii akkana isiniin jira akkasinitti tolu abdiin qaba laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa ijoollee keessanii waan isin yaadanii olitti inshallah isiniif kan bitu ta'a isin maallaqa keessa yoo ergattan garuu gizee gaafattan warra tariiti abbaa bira jiru abbaa ijoolleen bira jirtu lakkoofsa surree warra dhiiraa ta'e malee shamarran baay'ee nama rakkisu akkasumas lakkoofsa soo ta'uu baate waggaa isaanii yoo beektan gahaadha jechuudha egaa kana fakkaata ture laayik sheer gochuun dagatinaa waan dhaggeeffattaniif galatooma baay baay